Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii jirra nu galata waaqayyo kunoo lamarraa baay'annee jirra har'a waaqayyoof galanni haa ta'u dukkana dhagaruu dhiifama jirtu meesii fayyaa nagaa keessanii miti maaziriin faa kun dubbisu nu bira dhufanii jiru isaan kun maqaa isaanii booda ibsachuu danda'u amma irbaata nyaachuu jirra bakka kanaaf isin dubbisuu barbaanneeti maqaa keessanii maddaa miti yoo argitu dhugaa maqaa hojjechaa jira laakki ana maal taata kuno waati keenya kanatti watiin daakoo nuuf iddee dhuftee asitti nu hojjettee ilaala lukkuu nuuf iddee dhuftee biyya fagoorraa baattee hin beektu biyya keenya sinitti maan ture waan ta'eef kanaafiyyuu harka keerraa fuudhinaaf haifu koottaa watiin daakoo nyaadhaa yeroo kaanii watiin beeklaa minaamin hojjedhu baay'ee gojomaa turtanii har'ammoo watiin daaqooti beekuma sinitti agarsiisuudhaadhe wanna makararrabatti baasuu dhiise biradistuma keessaa akkasiin gojomaataniifan ennaa anis viidiyoo irra fagaadheen jira dhiifama yaa hojiidhuma hin beektu hojiidhumaaf natti hin tolle kanaaf iyyuu koottaa nyaadhaa isiniin jennaa watiin daaqoo kana armee keenya nu hojjetee daaqoo achii fidanii dhufanii haati keenya asitti nu hojjetanii kunoo innaa baafan nu laaltu video keenya subscribe godha warri aadisi warri turtani mo like godha like ani garuu maal akkasin taatan hin beeku like gochaa jirtani asitti mo biddeen kun toshamee jira asitti mo kunoo kenneetoo jira bakka kanarra maarree dhuftaniituma nyaachuudha koottaa isin jenna kunoo kenneetoon hin nammeera kanaafuu warri gataniidha dhufan immoo hin qaana haala warra keenyaa hin beektu isinis waaqayyo gaaf tokko isin gargaaree biyya keessanitti nagaan galtan kunoo warra keessa wajjiffataa hin jettu kanaafiyuu warri xiqqoo haati keessa jalaa miidhame hin faamina fataa jedhaa isiniin jedha hin dubbatu gana maqaa isaanii himatanii waan barbaadan hin dubbatu jechuun haala isaa tinaatii isaanirraa fudhatanii man lafa lafaa jira kanaafanii isaanumti dubbii danda'an illee irraa of dadhabanii waan akka ta'an isaan hin beeku akkas isiniin jedha koottaa arbaata nyaanna. Sifata nyaata kan of eebbisi nyaanni ulfina kee fakkaadhaaf nu gargaare waan dhiigatti nu dabale boolicha maqaa Yesuusin ameen. Ameen. Molli nagaan gaafattu ishee miisiin qabu. Kabajamtoota maamila obboleewwan keenya maqaa yuutuubii salaa waddeeni jirtu naguma baga jiraattanii baga irra geechanii hin banne dhiifama guddaa isiniin jenna. Har'a kunoo deebinee dhufne haala irra turre waan baay'ee isaa isinitti himneerra. Kanaaf kunoo amma immoo waaqayyo nu gargaaree nyaadhaa asii warri keessumaa kunoo har'a immoo maatii dabalannee mana haaraaf maatii haaraa wajjin jirra. Isinillee kottaan wajjiniin nyaata kanatti dhiyaadhaa isiniin jenna. Bakka taraa kenniif taraa isaanii. Taraa isaanii kenni maqaa keessanii machaa nyaachaati beezim jettee hin taa'ina nyaadhaa. Ani koo kaameraa ammaadhaan ogeessa. Gaanee waan tokko rakkoon hin jiru dhugaa waaqa dhugaa yesuus gaanee. Waaqayyooti isinis baga nagaan jiraattanii ishiinis immoo nagaadhaan deemtee nagaadhaan galtee ani immoo ishiiti nagaa galata waaqayyooti. Isinis nagaan galaa biyya keessanitti. Biyya keessatti nagaan galaa hokkalaati eebbifamaati nagaan galaa biyya keessanitti kunoo manni saaraadha kunoo anis gammachuudhaan dhufee. Bakka eebbifamaa. Isinoo gurba nyaadhu ammas nyaadhaa maa jiru nyaadhaa soorsa. Eeshi nagaa keessanii akkam jirtu hundi keessanuu nus immoo kunoo kabajamtoota soorsaa YouTube jedhi gaa. Kabajamtoota soorsaa YouTube jedhi. Jedhi Dabi jedhi. maatii Kabajamtoota soorsaa YouTube fayyaa nagaa keessanii jedhi. kabajamtoota soorsaa iyyuu utub kabaja masaa qaiccara. Maal si godhe laata? Nyaata Ammatti keessaa tokko amma gochaata eega tokko. narra gee dhaabate yaad narraa cufila jechuudha yoo narra Ati mana jibdee na kushitee koi.
Dubbatatti. Yubbatu kanaafu. Fuuni koo argamaa seera. Fuuni kiyyaa harka fudda. Maali badaa narraa cufi. Nama sinarraa. Nama jettu jiru. Akkam jirtu nagaa keessa yoo jiru maata? Kabajamtoota dhaggeeffattoota soorsaa YouTube fayyaa nagaa keessa jedhime. Kabajamtoota dhaggeeffattoota soorsaa YouTube. Dhaggeeffattoota kabajamtoota soorsaa YouTube. Jirtuuf nagaa fayyaa keessanii jedhi. Jirtuuf nagaa keessanii hundumti keessanuu. Kunoo mucaan akkaatti kolfaan ejjeesanatti dubbatiin haara waan hin ta'e. Sinjala galaafatameen oole. Yeroo waaqayyo isin yaadhisu dhugaa. Maal haadha koo. Kunoo warri iddoo haadha qabdu foon haadha komaa ittatanii naal toltanii dhaamsoo sorii bazzaa gibu goora sorii. Hin dubbaddu lammatan haadhiisa. Waxiis baasaan bere hojii hojjedha beekaamraa waraabaa gartanii hangoba siidhaafi. Obbo seeruma isaa takkana. Kanaafuu goottaa nyaaddaa kun hin hawwitu gaa yaa isin silaa shiroo yoon hojjedhe iyyuu gojamaatu maa gochuu hin danda'u naaf kalchaan isiniin jira. Goottaa isinis maal abbaa isheetti hindaaqoo tokko bitee isinii qaluu hin dadhabu gaafa dhuftani. Kanaafuu fataa jedhaa kun goottaa nyaadhaa hindaaqoon hojjetanii maal dubbattuu waan nafeen jiru dhugaa qadhaadhaan hin hafnee waan hin dibadhu nafnee nyaataa nafnee cuukkoon hin hafnee gojamaa akka jitaati. Isa sirriitti agarsiisaa beerraa nyaannee garuu keessummaa gaggeessaa oollee hindaaqoon tokkitti aseetanii lammataa beekuni galladuu tokko miti keessummaa ittiin gaggeeffataa oollee. Kanaafuu isallee sinan goojamaasisa warri meeshaa cuukkoo waan binne jettan immoo anatu bita qaziree booda amma waanuma dhufeenan sinitti agarsiisa waan haadha ofiiti waan ta'eef komentii irratti immoo waan biraa akkana hin jenne nyaaddaa sin daasaan jira nyaaddaa inna kamara yaabee nyaaddash ati sama na badaamitti golatti nyaachuu barte sanaa fi booda haftee nyaachuu barte sanaaf diddeenaa jettani aduu mana kanatti yeroo viidiyoo waraabi sana yeroo hojii sana nyaata jarsu nyaatanii ammas jechuun keessa hin oolu garuu waan barbaadan iyyuu jedhaan kaameraa irra iyyuu badeen jira. Distiin maana isinii baase kanas akkasin koomentii barreessitan nan beeka. Garuu qidemaa isinitti hima. Meeshaan dhabame osoo hin taane dadhabbii waan nama godhu isinitti fidii. Kanaaf iyyuu kanaafan kana waraabee beekuma isinitti agarsiisuu fi waan hunda isaa guutuudhuma isaa isinitti agarsiisuu barbaadeeni. Hin abde. Innillee maqaa isaanii manni. Indideen. Hin kolfisiisin hin gaa. Innaa nyaannee kaanuma cuukkoo isinitti agarsiisaa dhadhaa koo isinitti agarsiifadhaa. Kaasiyaa seera kongo kiyama. Kanaafuu fataa edhaa koottaa nyaadhaa isiniin jenna waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaa keellee maddu qabu dandeesse. Achumaan akka lafa hirtullee maddu. Gabaa wayisii barbaada. Maa kolfitaa? Barbaaddu gaafadhu gaafna keerta. Akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan hundumti keessaniyyuu nus asiis nagaa fayyaadha. Sinis baga jiraattanii maqaan koo immoo baruu barbaaddanii nabsoota shoomaa boleessatti gistita shoomaan jedhamaa nu muluun obbolaadha. Lammaarraas gadarte. Maazariin keenya immoo nu bukkee jiru soddaan keenyas immoo kunoo nu bukkee jiru. Anoo. Boleettiin koo tigisteen immoo na bukkee jirti. Kun anallee na laalame sirriitti hin daalachaa garuu nan agartan. Boleettiin koo tigisteen na bukkee jirti kana yaachuu hundi keessan ciao. Ciao. Kanaafuu koota minaa nyaadhaa kunoo minaan nyaata immoo koota nyaata. Nyaata ajaa'iba maaziriin hojjette dhugaa. Anis baalamoo haadha argitanii yaata kiyyas baalamoo haadha. Haadha akkamitti sidee. Dhuguma akkanaan jechaa turan ijoolleen baay'ee. Jechaa turtan kunoo. Bakka na yaadachi. Haati isaanii. Baay'ee si eebbisaa turan. Dhugaa waaqayyoo barreessanii. Isaan kanaa jechuu barbaanne. Haadha akkamii sidee umurii siif haadheerattu minaan waanuma hojjedhee waraabee gadhiisu irratti bakka baxaam itti waa jechuun dandeettii hojii hin qabda waxii hojjechuu kanaafiyyuu haati sideesse umurii ishii siif haadheerattu minaan jedhinaa barreessaa turan. Sin beekani garuu waanuma gaariin hojjedheetti dhiyeessu irratti itti tole abbaan itti tole sun yaa macaafni qulqulluun namni nama eebbifamaadha namtiire. Isaaf jedhee eebbiste. Ani bee nyaachaan jira kaa hojiirra hin jira nyaadhaa malee booda sinan nyaadhaa bee. Kanaaf kottaa yeroo tokko sinan gurshaa zera. Baay'ee minaan baadiyyaarraa dhufu kun mi'a. Maaloo Zera. deeba. Zera sinan gurshaa.
Kuno sin gushaan jira anatu. Narraa fuutee ofii gurfeetta. Eega. Mataa miti mi'aalu baa. Kottaa nyaanna laa nyaacharra waan deebita kottaa sin gushina. Kenneettoon miira kunuun argitanii ashaara nu doon taane. Kottaa dhugaa la kenneettos. Baalamoonni sii kan itti ilaalaa kan tono jedhe dhugaa waaqa. Kenneettoo sin fakkaata amma kun. Ani koo gubatiidha. Kota dangga firri fide hoda nyada. Gushi. Isaan gushuurraa ofuma gusheettanitti agarsiiftu jechuudha akka gootti. Kuno kan gushi. Kanaafuu nyaaddaa. Ati torii biyya alaatti argattee fuutee. Maanisa. Maanisa. Dhugaa. Viidiyoo kana kaameraatti hin deebi'aati. Abbaan ibsichaan gaafadha. Subscribe laayikii godhaa jedhi. Subscribe laayikii godhaa jara kana jajjabeessaa jedhi. Jammatee taale waraabbii. Jedhi mee dura dubbadhu. Subscribe laayikii gochuu. Gochuu dagatee. Argattee amallee sirratti hojjedhaa manee hin jira. Manee hin jiran ture. Dhugaa. Siin godhadhee yaada jira. Bidanya dislalan jetta. Kee jirtu. Waraabaan taalee simayyuu. Lakkee arafu. Fonkee. Sarji godhi. Nyaadhaa sin biddeen. Nyaadhaa Kottaa dhugaa. nyaanna. Biyya keessa itti lafaa galaa gizeedhaan hin nyaanna la wajjiniin. Ruuziin gara sin boosii. Kottaa dhugaas. Shirneettoonis jira. Nyaanni daaqoonis jira. Wanti hundumtuu jira. Kottaa nyaadhaa. Dhugaas immoo. Haati ofii namaa jiraattu agartanii. Inni hawwuu bichaattaa durayyuu beekila namni waan hojjedhu foonii jedhu na gaafatu waan hojjettee akkam bareedaa akkam baalamoo haadhaati jedhu. Nawwee. Siniin gushadha bakka keessanas kun oola waan abbaa. Sinii fanyyaadha bakka tiin achi teessanii. Garuu maanni laayikii godhame ilaaltu garuu laayikii gochaa hin jirtanii. Akka barbaadeetu mani. Ani laayikii gochaa hin jirtanii maal taatanii laayikii naa godhaa. Ilaalaa jirtu garuu amma laaltasan laayikii godhaa. Koomentiin keessanis gaariidha. Waa'een isinitti maayyuu immoo koomentii viidiyoo irra fagaadheen ture yaa barsiilee wal arguu dandeenya. Warri waan barbaadan jiraate suni waan hin beektu akkasumatti waa barbaadanii karaa keessaan dubbisaa. Nyaadda watiitti dabala rakkoon tokko hin jiru nyaadda maal ooree dee watiitti nakaate. Warri hin beektu maqaasaa waan akkanaa sirrii biti minaa hin jettanii turtanii akkana isiniin jechuu baadde yoo isinii galadhee yaada. Manas ta'u lafas ta'u warri barbaadan keessaan dubbisaa. Keessaan dubbisaa isiniin jira duwwaa 934 44 58 87 himoodhaan naa hin dawwalina himoon sagalee naaf ka'a maaliif niitworkiin baay'een rakkisa ijoolleen baay'een hin dawwaltu. Baay'een rakkisa niitworkiin yoo sagalee naaf keessan immoo sagalee keessan san dhaggeeffadhee gaaffii isin gaafatta waan isin barbaaddan sana ilaalee dhaggeeffadhee isinii deebisa sagalee jechuudha. Karaa kanaan na dubbisaa nama waan akkanaa namatti naa barbaadani naan jedhee jiru jira jechuudha waan gurguramu jechuudha si. Hin beektu waan ta'e kanaafuu waaqayyo jedhee walitti deebina yeroo biraa. Na sodaadde. Mana ittiin dubbattu mana gaawwiin. Mana bichaa miti gaa. Waan biraa argamee jiru santu jira kanaaf mana bichaa miti. Warra bitachuu barbaadan kana dura viidiyoo isin waraabinu bukkee isin jira kunoo xiqqoo tokko nama lamatu gabaana barbaadaa jedhee jira jechuudha. Fedhiin ofiitiin gurgurachuudhaaf kaartaan itti isinii baarakkoo hin qabu. Kana isin jira karaa keessaa naa bilbilaa koomentii irratti hin barreessinaa adii waan kana karaa keessaa na dubbisaa. Kun argitanii maazanii kiyya har'a na bira oolte biddeen haa toshaa oolte. Wayyoo allaalaa gamoo booda moo dubbatiin allaala qodaa aadaa Oromoo binne minaan jettanii. Cuukkoon sun kan argitanii warri hin beekne sumaan bara. Waan irraa hojjetamu immoo akka hojjettanitti hima dafaa. Dafaa xiyyoo argitu sagaleen keessan dhaga'amu. Garbuu dhadhaa. Daakuu garbuu wajjin walitti nagari sokkuumu. Dhadhaa fi daakuu garbuudha. Har'a keessumaa baay'een bira oolee irraa nyaachaa oollee kaleessa akkanaa. Kanaaf iyyuu maasiniin keenya akkanatti biddeen nuti shaawwatte argitanii wayyoo hin gonyamaatu garuu waaqayyo dhiifama naa godha. Ishi beekaanuma sin hawwisiisuufi garuu yaa asumarraa waan haatu fi namaa gootu ilaalaa dheetan malee
akkasin kajeeltan nan beeka baay'ee dhiifama naa godhaan siniin jira. Dhadhaa amma sinitti agarsiisu warra bora sinitti agarsiifadha dibachaa. Kanaaf amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti Waaqayyo isin haa eebbisu. Nageenyi Waaqayyo wajjin haa ta'u nagaan tura. Laayikii please. Ema xaaloo zaane please like